السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالسمتوني هردفتوني برسيسا روما بي الحمد لله أنا نجاكوت نجايني في هنجار الله هنك بجارا بك جرتن مرس نجاو دعوتنا كي فيديو الرا كيسة بلبل كيسن دفع شارجرين لسارا كان سنجلا دو ميوت يوكين شارجرين بلبل كيسني دا دفع يو كان سنجلا دو متى يو يرود يرا سنيفنتينه أكاسما بلبل كيسن يو سنجلا أو ويا أكاسما سنجلا الله جاي جودا هر فرماتا سارا غوت مانغوت تين اسم برسي جودا فرماتا بلبلا دفع شارجري فتو أكاسما فرماتا بلبلا أو ويا نمجلا الله جو فرماتا سارا غوت مانغوت تين اسم تغرسي جودا egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana laayik sheer godhaadhaa laayikii fi sheerii gochuudhaan walaa jajjabeessinuu walaa guddifnuu isinin jaha anilleen akkaan jajjabaadhee barumsa bareedaa akka irraadhaa kan yeroo hunda isiniif fidu viidiyoo kana laayik gootanii nu jajjabeessuu qabdanii. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarawwataa ta'an baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik godhaadhaa achi booda ool jettoon irra kaayyaadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan raafaa deemu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana xuraan hordofaan sinin jaa. Hayyee daawwattootaan kiyyaa chaarjariin bilbila keessanii yeroo dheeraa yoo isiniif hin turre yoo isiniif hin barakanne jechuudha bilbilli keessan dafee chaarjariin isaadhaa yoo kan isin jalaa dhumu ta'e akkasuma bilbilli keessan isin jalaa oowwee akkasuma isin jalaa allagee yeroo hunda yoo isin cinaannaqe jechuudha yeroo hunda yoo isin eeshe jechuudha furmaan isaa argachuudhaaf pilaastoorii keessan inni galtanii achi booda bakka sarchi kanarratti atoo kiloos ittanii barreessanii achi booda aappii kanas ni baha aappii kana ni buufattan jechuudha anaan buufadhee waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu yeroo buufattan oopirratti kilik gootanii irra galtu. Achi booda aappiin haala kanaan isin banama jechuudha asirratti get start kana kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan isin dhufa yeroo haala kanaan isin dhufe achi booda kan awwalaa kanarratti kan baha qulfii kanarratti jechuudha auto close service kan jedhamu irratti yeroo tokko irratti kilik gootanii achi booda okay kilik gootu. Achi booda haala kanaan asitti isin fida aappii kanaaf eeyyama kan ta'e jechuudha raayitii kanatti bantu. Achi booda duuba deebitu. Achi booda ammallee raayitii ishii olii sana bantu jechuudha qulfii tana jechuudha atoo close service tana ni bantu haala kanaan yeroo qulfii tana bantan jechuudha amma booda bilbilli keessan dafeetis isin jalaa hin oowwu akkasuma dafeetis battariyaa bilbila keessanii yookiin chaarjarii bilbila keessaniidha isin jalaa hin fitu akkasuma isin jalaa illee hin allagu jechuudha bilbilli tokko kan allagu jechuudha asirratti wanni beekuu qabdan jechuudha yoo dafee battariyaan isaadhaa yookiin chaarjarii isaadhaa dhumee fi akkasuma yoo yeroo hunda kan allagu ta'ee oowwu jechuudha ni galee kanaafuu amma booda bilbilli keessanii isin oowwuu isin jalaa hin allagu chaarjariin bilbila keessanii dafee isin jalaa dhumu jechuudha sababaan isaatis faayidaan aappii kanaadha jechuudha appilikeeshinoota garagaraadha isin seentanii bahaa ooltan hunda jechuudha appilikeeshinoota bilbila keessan irratti yeroo hunda faayidamaa ooltan kana jechuudha yeroo isin faayidamtanii keessaa baatanitti jechuudha ofiin ishismoo appilikeeshinoonni kanneen jechuudha akka yeroo isin bilbila laf keessanillee hin dalanne godha jechuudha isin galee yeroo barbaadan qofaa irra galtan malee yeroo fakkeenyaaf faayidamtanii bilbila keessan laf keessanii hojiitti deemtan jechuudha bilbilli keessuni dalagaatuma isin eegu jechuudha appilikeeshinoota dalagu hunda wanni kun isin irraa cufa jechuudha isin galee kanaafuu haala kanaan battariyaan bilbila keessanillee isiniif barakataa bilbilli keessanillee isin jalaa hin oowwu akkasuma isin jalaa illee hin allagu jechuudha aappiin kun aappii ajaa'ibaatii buufadhaadhaa itti fayyadamaadhaan isin jaha egaa daawwattoon kiyyaa isin galee jetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birooti nagoltu deebinutti waan hordoftaniif galatooma.